Team 2. Assalamualaikum kun Team 2dha. An Team 2 keessatti irraa onneen qabadhe saniif dhufee yoo jiraate kanaan dura kun beekamu Itiyoo Telekoom sababa dhibee koronaatiin wal qabatee hir'isa taarifa garaagaraa taasisee jira. Wanta kana namoonni baay'een dhagaanis jiru. Akkasumas namoonni dhaga'inis baay'ee waan jiraniif isaan warri dhageettan wanta kana nama hin dhaga'iniidhaan sheer godhuudhaan Telegram, Facebook fi social media garaagaraa irra sheer godhaa ittiin biraan gaasan jedha. Wantichi maal akka ta'e ammoo isan agarsiisa. Gara viidiyochaatti waliin dabarra namoonni haaraan ammoo subscribe godhuudhaan maatii channel keenyaa taasisan jedha. Jalqaba mallattoo urjiin tundha. Achi booda 993 tundha. Achi booda mallattoo riqicha tundhaan bilbil. Filannoon nu dhuuf keessa tajaajila kuufama man keessa tura kan jira isa lammaffaa irra jiru filannee sendi jennee hin argina jechuudha. Ammas ofii keessaniif kan jedhu yookaan namaafis bituu yeroo ofii keessaniif kan jedhu irratti ergina. Ammas itti aansinee kuufama mana keessan tura kan jedhu irratti tokko ammas tokko carraa tokkoffaa san filannaa jechuudha. Ookee kanatti aansee tokko carraa filannoon jalqabaa qarshii 5 daqiiqaa 30 fi bilisaan immoo erga gabaabaa jedha. Ookee kun carraa guddaadha. Ookee kan inni lammataa ilaalluuti mee mallattoo riqicha galchuudhaan sendinee filannoo lammataa maal akka ta'e. Inni lammataa qarshii 5 meegabaayitii 100 fi bilisaan immoo erga gabaabaa meegabaayitii 100 qarshii 5 jechuudha. Wanti kun duraan halkan isaa ija keessa kan argamu ture. Haa ta'u amma inni sadaffaa carraa sadaffaa ilaallu qarshii 10 meegabaayitii 250 fi bilisaan immoo erga gabaabaa kan jedhudha. Jechuudha inni afuraffaa yoo ilaallu qarshii 15 meegabaayitii 300 fi daqiiqaa 30 haasaa jechuudha. Fi bilisaan immoo erga gabaabaa 20 kan of keessa qabudha jechuudha. Ookee warri informationii oduu waan kana qabdan duraan baguma qabatanii isaan namoonni hin qabneen garuu ga'uun dirqama keenya ta'uu hin dagatina. Like share godha viidiyocha isinitti tolee like godha. Yaada biraas yoo qabaattan koomentii jalnaa kaa'aa. Wantoota na jajjabeessus akkasumas yaada gaafii biraas yoo qabaattan koomentii jalnaa kaasan jedha. Viidiyoon anar isaniif qabadhe dhufee kan fakkaata. Isinis hordoftoota Team 2 namoonni haaraa taatan adarraa subscribe godhuun dagatina. Akkasumas viidiyoo kana waan hojjedhee fi namoonni baay'een data waan kanaan miidhamaa jiru data kan qubin qabanii akkuma durii kan birrii irra nyaatamaa jira. Wanni kun kan hojjetamu barii ganama saa 12 guyyaa sa'aatii 10 jechuudha. Guyyaa keessatti saa 10 achi ammoo wanti kun dhaabata jechuudha. Fakkeenyaaf suuraan dhumatiin ta'ee meegabaayitii kun aga torbee guyyaa bitatti irraa aga torbee suniitti ni jira jechuudha. Amma immoo isa biraa fakkeenyaaf saa 10 achi akkamaa ta'uu yoo jette carraa isa tokkoffaa kuufama sun filattee achi booda carroota sun keessa kuufama sagalee kuufama intarneetaa kuufama ergaa gabaabaa kan jedhu kan saa 24 jechuudha. Saa 24 bitachuudhaan galgal guyyaa sa'aatii 10 achi galgala agal halkanii jechuudha. Aga borbarii sa'aatii 12 meegabaayitiin keessi deebi'utti kan fayyadamuu dandeetta saniin jira. Annoo abdiin qaba viidiyichaa isanitti tolee hordoftoota Team 2 jajjabeessa like share godha namoota biraa hin ga'ininis gaasan jedha. Galatooma ciao nagaan naa tura.